Hordoftoota Oromoo Kompiitara Iskoolii akkam nagaa keessan jirtu? Nagaa kun jira galata Waaqayyoo. Har'a viidiyoo tokko qabadeen isin dhiyaadheen jira. Viidiyoo kana akka dhumaatti hordofaa. Viidiyoo baay'ee barbaachisaadhaa fi isif fayyadudha. Viidiyoo kanaan isa kan waliin ilaallu bilbila yookiin moobaayilii tokko bituu yoo barbaanne wantoota murteessoo nuti ilaaluu qabnudha kan waliin ilaallu. Wantoonni murteessoo nuti ilaaluu qabnu maali kan jedhudha. Dhumaatti viidiyoo kana hordofaa. Warri subscribe, like, share goone immoo subscribe godhaa. Miseensa Oromoo Kompiitara Iskoolii ta'aadha. Amma tokko yaa eegallu fakkeenyaaf jalqaba irratti seetingiiwwan bilbila bituu barbaanne san ilaaluu qabna. Keessattuu bilbiloonni tokko bituudhaaf wantoonni murteessoo ta'an stooreejiis ta'e raamii isaas ta'e andirooidii isaas ta'e veershinii bilbilli sun ittiin hundaa'e ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Kunniin cimina yookiin dadhabina bilbilichaa murteessuu jechuudha. Fakkeenya bilbilli tokko cimaadha yookiin dadhabaadha jechuudhaaf wantoota murteessoo ta'an wanti nu ilaaluu qabnutu jira. Isaan keessaa tokko andirooidii isaatii, inni lammaffaan raamii isaatii, sadaffaan stooreejiidha. Inni kan biraa immoo kaameraa kwaalitii isaati. Kwaalitii kaameraa tokkos ilaaluu dandeenya jechuudha. Kanaafuu amma seetingii keessa galee ilaaluu dandeenya. Seetingii bifa lamaan argachuu dandeenya. Bifti tokko sarchi baarii yookiin sarchi taabii irratti seetingii jennee yoo barreessine seetingii nuu dhufa. Akkasitti seetingii bannee argachuu hin dandeenya. Inni kan biraa immoo bilbila keenya irraa gadee akkasitti irraa gad harkifnee iddoo kanatti seetingiin argana jechuudha. Seetingiin iddoo kana jirti. Seetingiin iddoo kanatti mul'achaa jirti jechuudha. Seetingii bilbila keenya asii argachuu hin dandeenya jechuudha. Kanaafuu seetingii karaa lamaan argachuu dandeenya jechuudha. Tokko sarchi baarii irratti seetingii jennee yoo barreessine seetingii jalqaba irratti nu dhufa. Inni kan biraa immoo bilbila keenya irraa gadi harkisnee yookiin slaayidii isaa gadi harkisnee duuba isaatti argachuu dandeenya jechuudha. Isaan booda information bilbila kanaa argachuudhaaf about phone kan jedhu gara dhumaatti irratti argamti jechuudha. About phone kan jedhu gara dhumaatti irratti argatti jechuudha. Inni kan biraa stooreejiin asii argachuu hin dandeenya jechuudha. Stooreejii bilbila keenya totaal stooreejiin bilbila kanaa stooreejii yookiin giigabaayitii 64dha. Isa keessaa firii kan ta'e giigabaayitii 17 qofa jechuudha. Kanaafan itti fayyadameen jira. Inni kun memooriidha. Inni asitti argamu kun memooriidha jechuudha. Amma raamii isaa andirooid veershinii isaa fa'aa eessaa arganna kan jedhudha. About phone kan jedhamtu gara dhumaarra jirti kun ishee asirra jirti jechuudha. About phone kan jedhamtu ishiin tuqaa jechuudha. Erga ishee tuqee kan fidee jira. Modeeliin bilbila kanaa ZTE 7020 jedha. Modeelidha jechuudha. Modeeliin bilbila kanaa ZTE 7020. Inni kun modeelii bilbilichaati jechuudha. Bilbilli kun ZTEdha. Inni kan biraa Android versionidha. Keessattuu Android versioniin yeroo ammaa kana modern ta'anii Androidii babbareeda waan dhufaniif Androidii filachuun baay'ee bareeda jechuudha. Amma kun Android isaa Androidii 10dha. Androidii 11 jira, 12 jira, 13 jira jechuudha. Akkasitti dabalaa deema. Amma dabalaa deemu Androidiiwwan modern ta'an dhufaa waan deemuuf cimina bilbila tokkootiif Androidiin baay'ee murteessaadha jechuudha. Androidii isa ilaaluu qabnaadha. Inni kan biraa immoo room info yookiin room jechuun wanta jechuudha. Storage yookiin memory jechuudha. Room isaa by default bilbilli kun storage yookiin memory 64 yookiin giigabaayitii 64 qaba. Isa keessaa firii ta'e kan argamu 17 jechuudha. Akkuma duree isinitti hime. Inni itti aanu RAM capacity-dha. RAM capacity-n bilbila kanaa 3dha. Raamii 3. Kana jechuun kan raamii 4 qabu jira, kan 5, kan 8 qabu, kan 16 qabu. Akkasumatti raamii kan dabalaa deemu jira. Garuu raamiin faayidaa isaa bilbilli tokko saffisa waan hundaa handil gochuudha yookiin solve gochuudhaaf yookiin saffisa bilbila tokkoos baay'ee murteessaadha jechuudha. Inni kan biraa stooreejiidha. Stooreejiin bilbila tokko kun kan beekamaadha. Stooreejii jechuun faayila tokko kuufachuudhaaf nu tajaajila. Stooreejii guddaa qaba yoo ta'e bilbilli sunis wantoota hedduu kuufachuun nu tajaajila. Gama biraatiin immoo bilbilli tokko stooreejii guddaa qabaate jechuun biiziin ta'u jechuudha. Biiziin ta'u waan faayila amma feete yoo itti feete appilikeeshinii barbaadde yoo itti feete iyyuu biizii jalaan ta'uudha jechuudha. Inni kan biraa iskiriinii yookiin iskiriin info kan jedhu kana iskiriin infoon kun saayizii bilbila kanaati yookiin iskiriinii bilbilli kun fuulli isaa hagam bal'ata kan jedhudha. Inni kun 6.5 inchidha jechuudha. Inni kun bilbiloonni gurguddaan jiru 8 inchi kan ta'an 10 inchi kan ta'an ammoo fuulli isaa guddaa ammoo iskiriin isaa bal'achaa deemu inchi isaas dabalaa deema jechuudha. Kanaafuu inchi kana ilaaluunis baay'ee barbaachisaadha. Inni kan biraa raamii bilbila keenyaa ilaaluu barbaachisa. Inni sadaffaan stooreejiidha jechuudha. Stooreejii bilbila kana ilaaluu nu gaafata. Inni kan biraa immoo wanti nu dagachuu hin qabne Android versionii kana. Android versionii kana amma fakkeenyaaf Android versionii 7 warri ta'an baay'ee dadhaboodha jechuudha warra oldii ta'anidha. Amma inni teeniin kun iyyuu baay'ee yeroo ammaa kanatti gara miidiyeemitti dhufee jira jechuudha. Amma versionii 13, versionii 15 vershiniiwwan gurguddaan dhufaa waan jiraniif jechuudha. Inni kan biraa modeelidha. Modeelli bilbiloota hedduutu jira. Inni kun ZTEdha. Inni kan biraa Samsung ni jira, Infinix ni jira, Tecno ni jira. Baasoo
bilbila tokko Tecno ta'uudhaaf yookiin Infinix ta'uudhaaf yookiin Samsung ta'uu qofa isaatiif cimina isaa wanti murteessu hin jiru. Ulaagaalee kanneen jechuudha cimina fi dadhabina bilbila tokko kan murteessan jechuudha. Kanaafuu warri bilbila haaraa bituu barbaadan info kanneen hunda laaluu qabdu jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo bituudhaa dhaqxan dursitanii bilbila bituu barbaadan tokko murteessitanii dhattu jechuudha. Kana jechuun bilbiloonni kunneen akkuma Android isaanii, RAM isaanii, ROM yookiin storage isaanii akkuma dabalan gatii isaaniis dabalaa deemu jechuudha. Bilbila akkamiin bita jettanii dursitanii murteessanii deemuun barbaachisaadha jechuudha. Yeroo tokko tokko immoo gatii xiqqoo ilaaltaniitumas immoo bilbila Android isaas ta'ee storage yookiin RAM isaas baay'ee xiqqaa ta'e bituun gaarii miti. Maaliif yeroo gabaabaa keessatti feelti ta'a waan ta'eef jechuudha. Akka feelsan jalaan taaneef waanuma bareedaa ta'e tokko gatii miidiyeemidhaan argachuudhaaf wantoota kanneen dursitanii ilaaluu qabdudha. Warri Oromoo Kompiitara Iskuulii sabskiraayib hin goone sabskiraayib godhaa. Galatooma.